السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون هردفتو تافي كبجبتو تكيا كمنا جرتو جيجباتو سنجتشا سمانو ورون channel kana faratata subscribe gochun mati taala sinjeda buleya kiya kasmalle warron mati tatani jijjabessa jirtan galatuman ulfaadhan sinjeda buleya kiya igaka buleti yatakka way kalesa abuleti kiya tokko akkamitti fiizaan hojjechuuf dhabuusi akkamitti beeka maaliin beeka kan jettarraan viidiyoon isin hojjedharraan ati kana saajirtu kan warra haaromsu qofaa jetteeti buletiin kiya koomentii kana kan na barreessite ati ka dubbachaa jirtu kan warra haaromsuuti kan warra haaraa biyyarraa dhufee hoo jettee yeroo baay'ee jechuudha koomentii barreessu dura buleeyyan kiyyaa viidiyoo haga dhumaa dhageeffadha. Achi keessa argattan gaafii barbaaddu waan gaafii isinitti ta'e waan isin dhibe argachuu dandeettan viidiyoo kamuyyuu waan isin ilaallatu wayii kan dubbatoo ta'e viidiyoon sun haga dhumaa dhageeffadhaan isinin jedha. Warra dhufes atis amma biyyarraa yeroo dhuftu jalqaba biyyarraa gaafa baatee dhuftu jechuudha. Sirriitti dhageeffadhu siin jira buleetii jalqaba gaafa biyyarraa baatee dhuftu ati kan dhuftu fiizaa si hojjetameeti miti ati dallaala irraanis jalqabii maaloo godhiyyuu fiizaa ji'a lamaa wayii ni qabda jechuudha. Biyya namaa akkanumaan paaspoortii bicha qabatteeti miti kan deemtu ji'a lamaa wayii ni qabda qaxxitaa gara biiroo dhuftaa gaafa biiroo dhuftee arabni takka dhuftee si fudhattee erga si fudhattee si jaalattee bakka naa taati jettee hojii kee jaalatanii gaafa jedhan yookaan ji'a tokko gaafa ati fixxe isaan biratti yookaan ji'a lama gaafa fixxe ji'a tokko haga lamaati kana gaafa fixxe isaan siin deemanii akkuma kana mana yaalaa si geessanii dhiiga kee kennitee meedikaala kaatee raajii kaatee suuraa kaatee suuraa sun immoo ka ID keetiitii ka waraqaan eenyummaatti si hojjetamu akkasitti si hojjetan jechuudha sillee warri haaromsus fixxanii waggaa lama fixxanii gaafa haaromsitanis bifuma san jechuudha bifuma san fakkaatuun warri Suudii jirtan waggaa tokkoon jettanii beeku Suudii waggaa tokkoon kan haaromu beeku ka Suudii ta'uu danda'a warra Suudii gaafadhaame isa garuu Dubaay keessatti jechuudha waggaa lama jalqaba akka biyyarraa dhuftees ka waggaa lamaattu si hojjetama akkasuma waggaa lamaan san fixattee dabalachuu soo barbaadde waggaa lama dabalattaa jechuudha waggaa lama fiizaa ka waggaa lamaati malee ka waggaa lama gadi hin jiru jechuudha Dubaay keessa. Ati immoo fakkeenyaaf ijoolleen baay'een warra Dubaay keessa jirtan immoo ani waggaa lama xumureetiin hin jira garuu waggaa tokko qofa dabalachuu barbaada garuu biyya kana keessa immoo fiizaan yookaan iqaamaan waggaa lamaa gadi hin jiru waan kan dabalachuu barbaadu garuu waggaa tokko akkamiin godha warri jettan jirtan ati waggaa tokkos taa'ii waggaa lamas taa'ii ji'as taa'ii isa walii galtee warra saniiti jechuudha walii galtee warra sanii walii galtee tursitee jechuudha waggaa tokko qofaan dabalachuu barbaada jetteen ittiin tadursu waggaa tokko qofaan dabalachuu barbaada jettaan hayyee ishee rakkoon qabu waggaa tokko dhigistee deemtaa waggaa tokko hojjeta deemisoo siin jedhan walii galtee jiraatiin sii galee garuu immoo waggaa lama gadi hin jiru jechuudha biyya kana keessatti ijoolleen baay'een waan akkasii na gaafattanii waggaa lama gadi hin jiru jechuudha waggaa lamaanii warra bira jirtu walii galtee rakkoon qabu hin deemta wasiin jedhan bakka isaanii walii galteedha sun ati waggaa tokkos taa'ii waggaa tokko gadis taa'ii garuu maallaqni isaan baasanii fiizaa san si hojjetan maallaquma waggaa fiizaa waggaa lamaati jechuudha sanii gadi hin jiru kan asirratti beekaa isin jedha buleeyyan kiyyaa akkasumallee gaafiin biraallee jira komentii baay'een naa barraa'e yoon hojjetamuu baate hoo rakkoo maalii qaba hojjetan faa jira dhugaa ijoollee keenya rakkoo guddaa jira jechuudha rakkoo hedduu jiradha jechuudha buleetti kiyyaa garuu mana san keessa jirtu hin hojjetattaa maallaqa ni argatta garuu qaraamaan guyyaan birri diraama 100 sirra qoxxoraa deema akka Dubaay jechuudha diraama 100 sirratti lakkaa deema sii galee ijoolleen baay'een akka biyyaa dhufanii odoo jiini lama dhumatin maaliif dafanii dalagaa galchan warri biiroo sababa kanaaf
Isin galee guyyaan diraama 100 sirratti lakkaa deema. Waggaa lama yoo hojjetteetiin waggaa lamatti meeqa sirratti lakkaa? Yeroo galtutti jechuudha baasii hedduu si saaxila. Rakkoo hedduu si saaxila. Baasii hedduu baasta jechuudha. Garuu baasii ma baasta malee waan biraa rakkoo biraa hin qabu. Baasii hedduu si baasisiisa. Gana in baasii dirasii si deemsisiisa. Si galee warri sun immoo warratti akka waan seeraan ala jechuudha. Warri sunis nu beeynu alaa dhuftee hojjechiifanne jechuus hin danda'an. Nu biiroon fuuna jedhanis kaadus danda'an. Kanaaf yeroodhaan akkasini hojjetan akkasini hojjechiisan godhaa isin jedha obboleeyyan kiyya maaliif dhumarra rakkoo isin rangaa baasii hedduu saaxilamtaniin isin jedha. Seeraan ala jirta jechuudha. Ati gaafa waraqaan eenyummaa isin hojjetamin yeroo galturratti sirrakkisan isin jedha obboleeyyan kiyya ganaa imbaasii deemtee deddeebitee baasii hedduu baastee waraqata ittiin galtu agasaan si hojjetanii kaan si godhan baasii hedduu saaxilamta jechuudha. Kanuma amanna gizee waraqata seeraan hojjechiifattee taa'usan si hojii jechuudha. Isaan yoo guddate diraama 1800 kan isaan si hojjechiisan jechuudha. Arabni kanaaf akkasittiin isin jedha obboleeyyan kiyya warri hin beeyne kanarraa barachuu dandeessan waliif sheer godhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Viidiyoo immoo namni gallakkis haga dhumaa dhageeffadhaa. Haga dhumaa dhageeffadhaa. Waan barbaadan achi keessaa argachuu dandeessanii caafii tuttuuxanii biraa hin deebiinaan isin jedha. Buleetitii kaleessa dubbadheetiin jira garuu haga dhumaa dhageeffanneeti. Gaafii kan gaafatti hanga dhumaa hin dhageeffanne. Biyyarraallee yeroo dhuftu akkasuma gaafa ji'a tokko fixxee yookaan gaafa ji'a lama fixxeetiin jette akkasumatti si hojjetan jechuudha. Akkasumatti meedikaala seenteetumaan si hojjetan malee osoo meedikaala seeniin osoo suuraa ID keetii hin ka'in osoo dhiiga kee hin kennin si hojjetan jechuudha. Biiroo irraas fudhatanii ati ji'a tokko fixxee kee yoo beeyte yookaan ji'a lama fixxee kee yoo beeyte kanaa ol hin jiru. Ji'a tokko haga ji'a lamaati kanaa ol hin jiru. Kana gaafa fixxee meedikaala si geessanii dhiiga kennitee raajii kaatee footoo ID kee kaatee gaafa kana goote bakka si hojjetame jechuudha. Ati immoo akkuma biiroo irraa dhufteen kana yoo hin godhin ta'e kanan goone yoo ta'e siin hojjetamne jechuudha. Kanaan beeki ijoollee warri akkas erga dhuftanii waan akkanaa godhuu dhabuu keessan beeytan akkasiniin hojjetamnetti beekaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Kana fakkaataa isin jedha warri hin beeyne irraa barachuu dandeessanii waan barbaadan gaafadhaa. Ijoolleen keenya waan irraa hin beeyne gaafadhaa. Wallaahi waan hin beeyne gaafatanii barachuun dadhabbinnaa miti qaroomina malee. Kanaaf waan hin beeyne gaafadhaa baradhaa waan beeytan barsiisan isin jedha obboleeyyan kiyya. Koomentii jalattis waliif kaya waan beeytan irraa yeroo ijoolleen gaafii dhiyeessan deebii kayaa fi waan beeytan irraa warri beeytan jechuudha. Ijoollee waan hubannoo waan irraa hubannoo qabne tokko isaan gaafatan deebii sirrii ta'e deebisaa fi isin jedha obboleeyyan kiyya. Haga danda'anii namu yoo wal gargaareetiin jedhe walirraa barachaa deeman jechuudha. Ijoolleen hedduun qacarraa bilbilaatu argatanii kanaayyuu waan kanaayyuu gaafachuu hin dandeenye hedduutu jira jechuudha. Warri carraa bilbila qabaachuu argatee waan kanaayyuu gaafate isaan carraa guddaa qaban jechuudha. Yeroo sanitti isin immoo deebii gayaa isa dhugaa waan dhugaa deebisaa fi isin jedha obboleeyyan kiyya. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.